deemte sun ka'eenyu. Listen. Ababdi. Woy. Sagalee akkamitti haa ta'u? Abdulatiif. Hin taa'u sagalee malaaxaa sanii yoo sagalee ta'e malee isaa hin ta'u. Awwaan inni gara nyaate malaaxaa isaa sanii tatiisis nyaachuu jiru sa'aatii tan. Woy mana hidhaan habbee Haya nama achi jiruun waajjira poolisii kanatti akkamitti dhaqee ilaali jettaan dhaamsaaf. Amma sila osoo humna qabaate mana hidhaa san keessa nama ofirraa tumee xiqqoo aangoo argata. Amma yoo humna hin qabaanne mana hidhaan abbeekati. Gaa'uma humnatti akka fedhe si godha. Si tumanii amma si'atti nama hidhamee bahee malas waan hunda isin amma tumamtee. Ani murtii dhaabare jechuun namni abbaa seerarraa jalqabee nama hin beekne jira. Hoo sin tumne jechuudha. Akkamitti tumuu miti. Akkana fuula guuree namni na yaame hin jiru. Sihii ciisu namuu matarri si ejjetee halkan. Wallaahi kabaja warree magaalaa Roobeenatti garsiise. Dhuguma gaama dhuguman dubbadhaa beeka. Kabaja hawaasni magaalaa Roobeenatti garsiise. Jaalala dhulamaa'ii gugurdoon poolisoota irraa haga abbaa seeratti kabaja bakka ni jiraami ilma namaa bakka iska xiggir kajattanii san. Iska xiqqeeyyoo achi keessa bahee akkanatti mataa nu nyaata. Wallahi. Sheekaa Roobee garaana nyaate wallah. Woy malaaxaa sana akkanatti isis nyaatamu. Tokko horete yaa kacha alko hojii tokko fidee mimas. Obboleessa isaati bar. Khaybar hundiin kacha. Kunfaan deengada kachi dubraa wajji kachi ilaalla iskiskaa itti banate. Barbar akkasuma ijoolleen duriyyee bar. Timbana sheekha bara suma dhabne malee gaa xiqqoon firraa dhiiroo sheekha Minisootaa jees bahuu jeetiin. Tokko sheekha barakattee jees bee bar. Bakka yoo isheen fudhatu yoo egaa kacha alkootiin kun ni baay'attee ba. Sheekhaan goobee sheekhaa Roobee irratti fakkaachuun amma gaa. Sheekhaa gobbee baaqatee si Woy sheekhaa. manni hidhaa azaaba duniyaa tanaati abbo. Woy bar telefoonni hin jiru, online hin jiru, wanni haasoftu hin jiru. Namu akkanuma lafa mara. Wallahi silkii lafa keessee yoo nama sammuu qabu ta'e gaafa boqonnaa argattisan kitaaba dubbista. Eenyu si kenna qaawaan si kenni eessa si kenya? No kitaaba dubbistaan jee kitaaba bitee sii fida namni. Namni garii muka dhagaafaan taatuuf irra midhaayisa bar. Maqaafaa dhaaba manarra barreeffata. Karshalleen kun iskaalaa'ee dansi fakkaachuun amma gaajee. Amma sangaa warra. Maqaan kee dhaaba manarra barreeffattee amati. Ani hin barreeffanne wanni nan barreesse. Sheekhaan Roobee akka bakka kana dhufu waadaa kiyyan achirra barreessee deeme. Namni laajjechi mammaasaa fa'aa barreeffataa jechoota garaagaraa jechoota dinqisiisuu fa'aa barreeffata. Maaqsiin an barreesse akkami beektaa? Addunyaan faraqa akhiraan sadaqaadha. Ani murtii guutuu jettee gubbarra maqaa akkamaa barreessee. Akka ajaa'ibatti himi. Aboo garuu wallaahi. Qilinxoon sun amma diddiigamtee akka tokko goggodhanii qalama diddiban malee maqaan keenya achi jira beekta dur. Qilinxoo miti bari inni keetti hidhame magaalaa Roobeeti. Baadiyyaatti hidhame bakka hin baasun. Mee ilaalla keessiin isaa jajjaba. Konkoran qabuuti miskiintichi aangoo barbaadaa kana godhata. Nama arrabsee biyya arrabsee kaani xiqqaa guddaa ana malee namni hin jiru jee ani hagaan maneedhaa sanii bee guyyaa takkaaf maqaa isaa yaamee hin beeku namni asirra jiruu fi daawwatu hundi ni beeka. Faarsee bulaa tahee keessa bahee dabre badin. Faarsuun barmirga isaati mootummaa namuu kajaalatu ni faarsa rakkoo mitaanis ni faarsa garuu ana qofaa namni bakka ni jiraami. Ana malee namni ilmi namaatti lafa tanarra hin jiru amantiin islaamaa hin ayyamne akkas. Ilma namaati qoshaasha garaa qabda rabbii si uume ilma namaa kabajuu qabda silaa akki seeraa. Ahmad Saabirtuun biraa dhufte akkana nambara takka tuttuqattu. Oo hiyya. Ana sheekha tokkoffaadha jeebar. Ana malee isheen hin jiru jeebar. Yaa. Hoggaa sheekotii waa dubbatteen garee akkatti deemee dafee waa deebisaa kannuuf. Ulamaa'ii guddoo akka shee jabala liyyifaadhaaf boo fatwaa deebisaa kan dhaabate. Sheekotii waan siyaasaatiif waan gandaatiif waan jinnijaan kaawwaa takka naasoftu. Masjida dhayxii ni galtii waan rabbii sitti himtii khalaas. Oo karaa masgidni jiru beeku masgida keenyaa hundufiin jaaniitti firraa ugguranii ammaan dura quban qabdu. Masgida maal dhagaa? Awwa rabbii haa qajeelchu du'aa eegoonaa fi achuma keessatti hidhaasaniin.
Dhagaye masgida nutti balleessaa kun waan hin taane himaa janiiti bar seeraan ofirraa dhorgani masgida seenu. Ay. Awwaadini ittiin badini taa'e. Maaliif itti bada'oo waan agarree waan seera itti baafatanii miti boo sheekaa roobe akka masgida kan nuti seenne janii. Masgida na jisaa. Waan nama iyyuu salaachisu seena masgida iyyuu irraa dhawwani. Idibuu salaatee yoon salaachisa. Akka sareetti masgida irraa eegan. Koofiyaan xiqqittii mataarraan buune tun ta masgida seena miti nuti. Koofiyaa mooluudhaan dhoofatuuf haatare. Ay moluu sana matiisisi nyaate hidhatama. Raahan kisi ala deema. Ganaa mixiinuu nyaatti mixiin. Qofla guddaa booda boo'ichaatu jira. Qofla guddaa booda boo'ichaatu jira maqmaqsa. Keekutee bara laamin tolchan laami yoo tolchan maal nu agarsiisa laamin teenye. Agarsiisuu qofaa mitiin dhaaddatee arrabsee nama girrisaa jee ummatuma isa hajjii geessee maal godhee nama godhee jaartii itti fuudhee. Jaartii sanillee arrabsee uummata kanaan deeggadammoo girrisaa waan girrisaan jiru jee gabbee arrabse. Bar girrisaan akka biyya jirutti irra guddaa ka ala tattaa'ee intarneeta keessa akkana godhatu kana caala. Aboo jazaan amma harka irratti baga rabbi deebiseef garuu. Girrisaa kanaan taphadhu girrisaa bakka hundi jira. Deeggadda mataa addana baase. Amma du'aayee godhiif abbaa abdiyaati. Du'aayee akkam godhaaf akka inni bahu moo? Takka inni bahu jechuun haqni keessaa baasuuga. Inni gaafa ani hidhame alhamdulillah murtii guutoon hidhamee jeetu uummata kanaaf viidiyoo waraabe. Eegatti baate duuba maqaan kee dhoofne akkam. Ni beekare leenca abbaa darbate wallaalu edaa kana gastii mana ibsa irratti fidaniiti. Achiin taa'ee ilaalu jira waan jee gaafateen waa'ee murtii guutoo. Anamtu baheera jedhaa ma jala. Sobdiiti yerii. Saandeedha bar guyyaan akkami baha? Eenyu baha? Eenyu baha? Milisha baasa? Mee qonna mana jechaa jiru kana galchee. Wanti dha murtii guutoo. Yoo bahee rabbi haa baasu barmaa bahaa jechuudha namni ani yoo bahee nuti maa bahaa jennu. Yaa. Ammoo gaafa namarra rakkoon geessus rakkoo namaa gammaduun sirrii miti. Keessaafuu namni amantii yoo nama jidduu rakkoon dhuftellee dhageettii qabuun amantii qabuun itti dhiyaateeti nama kana nagaya barbaasuudhaaf walitti mataa qabuudhaaf yaada malee dubbiin ho'eessuu qajuu haafne malee ammallee rabbi haa baasu. Salaamu alaikum. Dhaga'uutiin jira. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Baga rabbi nagaan si baase habiibi baga jiraat. Baga jira waliin jiraanne anammaa miti ture bar. لا خنا أول كبتيتي مثل دم برادي دقيقة مواد كشوكة با لكي دم برايت دي بنا قوي بودو سيكلشنا بسبرين واقن أي أما ترى أسوج جرا خدير ما يران فوري إذا داتا لكي تيجي باسي جراني أباب دي كذي براتني بتناجي كذي دوم فاتيول دي بسنا دوب وان هراي قرر دعوه فدا يو فيت رجيت الرجال دفتا يو رجي فتيو أجندة نور كابدا خدير توان هران دفع كوي خدير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نجاه. فيو مامي حبيبي. فيا. قرو أني وانا جايبه. شيخ الروبي غافا نما علمي برد. نما قديني قوماك أبو تهي غافا مرتين. ولا لاندي ربي راوما تكن بيني خانوما لا إله إلا الله محمد رسول الله قفاك قوماك أبو خون هدامو. الحمد لله. أي قلت ربي قل فاتسان وعلم درتي. Nama garuu shari'aan islaamaa nama rakkatetti nama gartee rakkoo keessa jiru nama boolla keessa jirutti alhamdulillah ja'aa jetti moo yoo si miidhallee
dhiisaa fi yoo gartee wanti ijeellee afooytu jaa fi nama san akka inni itti rakkoo keessaa bahu godhaa jira. Barbaada wallahi asuma waanin jechuu barbaadu laal dubbii teeti. Ulamaa'ii gurguddoo Abu Musaaffaa, Sa'aadfaa, Hamzaa Takluufaa namoonni gurguddaan biyyi sun qabdu jaalaltiin roobe uummanni baalee akkam akka ta'e natti agarsiisaniif asumaan galatoomaa dheengadallee gisee 3-4 irra deebi'ee jee inni garuu anarrallee gammachuu isaati miti akka amantii islaamatti alayhi salaatu wassalaam rasuulli keenya nama agartee nama du'a nu hawwee barboo du'a maqaa keenya yaamee dhuga du'a nu hawwee du'aan uummanni kun nama du'uu qabuu jee dhuga Ajjeef. akkasitti fufi qadiin akkasitti namni kun egaa sheekaa roobee kun amma arragaa deebi'ee kunoo qabamee jira jaan jara keenya tokkoffaa duraawu sheekaa roobee bakka isaa hin malle dhaqe akka isaan malle keessa dhaqe nuti dura akkitti beenu sheeyni dargaggeessa nabaaru sheeyni daa'ima ganda keessaa nabaaru sheeyni dubartoota hawwanii nabaaru sheeyni ijoollee walitti qabeeti qaraasisee du'aa'ii gandaa Mistara jaartii isaanii muji. iccitiin nuti guutuutu na bira jira viidiyoon hin jenne namni maqaa sheekaa qabu. Ofi mee haa fudhatu jaanne akkasitti gaama jara keenya lammaffaa hoo sheekaa miti aslan namnummaan biraatu yoo gartee iccitiin nama sanii harka jiraate iccitii sanni qabata malee namni ilmii bee rabbii beeku namni gartee man satara muslim namni man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah namni eebii obboleessaa sattare guyyaa qiyaamaatiin eebii isaa rabbi isaa sattara jedhuuba namni kana qomaa qabu akkasin miidiyaa irra bee sanuu isaa rakkoo keessa jiru hanga inni rakkoo seenu eeggate wanni naan taane wanni ilma namaa kanarraa naan taane gaafa ati balloo keessa jirtu isin tokko gisee ati hulluuqoo keessa rabbi si naqe achi keessa gassituu muutan nama musliimarraa nama sheekaarraa nama diin qomaa qaburraa eeguun turre ammoo isheen nama waan kana hunda walitti qabatee fi immoo sheeka ifiin jaa yeroo sanii garuu an ijoolleen baale waan na gammachiifte keessa ijoolleen abbiyyoodha kuni bakka nuun bu'u maqaa keenyarraa nuu fuudhaa roobee jechuu dhiisuu qabaa jaanii irra duuluu sanitti hedduu na gammachiisan anamma wanni sheekaa roobeetii fi murtiin gizeenii fi wallolan ani gara murtii hin dubbanneef murtii yoo hanga murtii ganda murtiin xuyinetti maaliif ganda murtii tuqan jechuun na tuqu hanga murtiin yoo abbaa fedhe wallole irraas hin dubbadhu ni yoo nangaan dandeeniin gorsa aboo murtii naman tuqinii taa'e akkana ta'iniin jaan keessaan yoo na dhaga'uuti deettiin dhiisa namni yoo hanga fedhe isaa arrabse maa namaan arrabsitan juun maaliif murtiin nama dhuunfaati garuu amma deebi'ee wanni caalatti na gammachiise maali ijoollee roobeeti wallaahi maqaa keenya lafa nuuqaayi ati akkanaati jaanii sumaa dhukkee irraa kaasanii haala saniin akkasitti salphisanii inni duraan ganda jala dhokatuu fedhe saree masgiida seente godhanii akkasii wanni jechuun san hedduu ijoollee roobee akka itti gammannu nu godhe kanaa jennaanu haa galatoomanii arrammoo sheekaan roobee ibidda agartee ilaalama namni dhiirtii hidhamtee bo'uun ittis normaal waan rakkoo qabuumi namni waggaa 10 ni hidhama waggaa 20 ni hidhama garuu waan murtiin guyyaa 2-3 obboleessii isaa ilmi Oromoo afaan Oromoo dubbatu hidhamee ittiin bahu saniif jedhee miidiyaa irratti akkasii qawxii godhee miidiyaa kana gargireessee waan murtii lubbuu namaa baasee yookaan siyaasaan hidhamee godhee biyya Itoophiyaa keessa baay'ee wayii dhaggeeffadha hannaan namaa walloltee wallaahi billaahi ittis okay normaal waan jaamu. Itoophiyaa keessatti siyaasumaa hidhamin kasanirraa hafe waan ittiin nama gammadaniif hin qabdu garuu ture isumaa akkasitti osoo inni liibii sanuu raawun bahin murtiin baheen hundaan laal amma gaa nuti imma murtii anamma wanni siin juu namichi kun gaafa san wallaalaa ta'e kagartee wanna qomaa qabu si gammade ati arraan tan irra wayyaa gammadneen ittiin gammanneen uummata keenyaan galatoomaa eduma edaa kana wanni garaa na gube
Ustaaz Abu Sabraddiin kana ol naqaniiti ijoolleen teenya takka loleetiin ijoollee san arrabsellee kan nama waan jechuun feene afaan qabad jeelaal Ustaaz Abu Sabraddiin guddaa nuti jaalannu kabajnu kanaan mooyyee takkattiin isin tuma afaan qabadhu jeelaal la harkaan lafa qabi Sheekh Haroo beekin kijii jeen edaa beek fagoo miti hona Ustaaz Abu Sabraddiin kana yoon kijibee irra kaaye Eenyu jaan? Sheekh Haroo beetu jeen mana ibsaa jaalibsatti Ajab. Hai. hunoo kana Ustaaz Amma gaalaan harkaan lafa qabii kana Deema taphachuu turani. No. Sirba ibsaa san jala olaa jechuudha inni. Gastu marratti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ جالة ما خبر جمع. إذا أبداني فيادا. فيا الحمد لله. Akka min nagaa fayyaadha ustaas. فيا محمد نما فيا جمال قدير أبال دي أبو. إذا أنا شيخ هارو بيجالا أقولي خيا جالي ساتين أريو مال الجناني أنا إتنر جندي أنا نولين فيني akkata isaa jooyin gizeen godhu jaalibsaan yeroo lamana ergeetiin akkasi jalaa qabee ol seeni hanqaa jiitii fi nama biraatii wanti hojjecha jaanii jira sheekaan roobeedha. Ani akhlaaqni duuba akka nama islaamatti akka kun ni jiraahi kun akkuma shari'aa islaamattuu ni jiraahi jeetiin gaafadhe gandummaa dhiisi jeetuma achumaan as seenee jechuudha. Laal علمي نبيها شيء نبيها بارك الله فيك ربي هذا بلوفي Okay, hanga Abu Sabraddiin dhufu sagaleen kee dhagahame? Ni dhagahama. Okay, Sheekh Haroobe bannaati. Please wanni kuni wanni siif haa ta'u. Laal biyya Itoophiyaa keenyaa san keessatti marsaa sirbo, laallachaa sirbo jechaa yoo deema malee namaan taatu. Bilbilaan irratti seenee akkas jira Faddal. nama dubbii fedhu dubbii dhiisaniif jaan ani isaa wajjin asirra taa'ee takka lama deebisurra akkaataa inni itti haasa'u dogongoradha waan ta'eef abbaatu kabajaa ifee eeggataa an takkaa miidiyaa kanarratti namaanis walii bu'ee namaas xiqqeessee namni illee namoonni ijeen beeku aboo an nama guddaadha maaliif kabajaa namaa dhabda akkanatti jecha kanaa kana maaliif na dubbataa keessa qotallee hin jeeni garuu namni kun nama kabajaa namaa beeku jira kasafuu beeku jira yoo ilmiin gartee an ilmi isa qaree fi isaa ilmi qaree illee waliidhaaf hin galle takkaa namatti ittillee wanni hin jenne ammoo Ni dubbisa malee aalima miti aaliman jiinin sheekh. Waa hedduu waan hadiisni hin jenne dalagaa jira. Ni qara. Aalimni akkas hin dalagu. Numa dubbisa malee aalima miti. Maama keenya Abu Sabraddiin isarraan fakkaattu isaan inni wakkana nama kanaati jechuun isarraan fakkaatu. Akkuma kanarraa. Nama jibbanillee haqan jibbanii. Latti aalima hoggaa jaani bar sheekha wayiifin dubbadde beeta dhiifamaa hojjaama. Aalima namni tokko itti hoggaa nama san gartee meeshiin goote. Namni biraa gartee namni waa beekaa irraa barannaa jira. Maal irraa barata kanarraa duuba namni waan hamtuu irraa barata moo arraba moo xiqqeenya irraa barata. Aalimni kanaan jiruuti. Ni harkanii bara hawaasni laalatti maammee keenya onni beekuu qabdu ni harkan atimma eenyu wallaala eenyu beekaa eenyu waan barate san sirnaan nama barsiisaa eenyu raayuu waa fudhaa namni Kali qabu barnuma beekaa maamma keenyaatitti himuu baatus Ustaaz Sabraddiin inni kun wanni jechuu baatus namni kun ni hirka sa namni kun osoo qalbiin qoma keessa diin rabbii qabu osoo qoma keessaa quraana rabbii qabu kana godhata akkana dhawataa barjoolee xixiqqoo nuti beekte akkasitti fufi Abu Sabraddiin. Wanni dabare rakkoo beekamtii sooshaal miidiyaa tana beektaa. Sooshaal miidiyaan kun nama rabbiin dhuguma waan qaree tanaas sodaa qoma qabatee gadiin je'ee if qaqqabu yoo hin taane. Lakkuma beekamtiin tun namni beekamaa deemuun bakka feemasaan ta'ee wanni hundi uumaan hin jiru dhagahamaa namni hundi anuma jala. Beekamtii yoo taate dhiifama naa godhe Jamaal Yusuf osoo arraan tana namni miiliyoonaa miti biiliyoonii si hordofe barnuti nama Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi addunyaan tun guutuun hattaa warri gartee isatti amananilleen fakkeenya hogganaa nageenyaa fakkeenya caalamaa Karabilleen jeen hagartee har'a warri itti amananilleen beeku sunu sigalee namni miiliyoonaa biliyoonaa isa hordofuuf akkanaa miti nuti gartee namni nuti hordofu nu gartee ergamaa keenya akhlaaqa isaaniitti alayhi salaatu wasalaam namni osoo hanga fedhe si hordofe inni nu asirraa ni gale addunyaa tanarraa ni deema osoo hanga fedhe qabaattee beekamtee jechaaf iyyaa oltus asirraa addunyaarraa deemuu hin oolu sigalee ani reefuun waan beeka waniin jeef rabbi subhaanahu wa ta'ala ittaqullaha ma'a saadiqiin kunuu ma'a saadiqiin
abo dhugaa wajjin taa'aadha warra rabbii sodaatu wajjin taa'a warra dhugaa dubbatu wajjin taa'a jeemi rabbiin baratee hanga rabbiin isa barsiise barate garuu baratuu qofa osoo hin taane itti dalaguudha wanni sirraa eegamu shari'aan islaamaa osoo barnoota taate bar shayxaanni nu barate osoo barnoonni nama qajeelte sila shayxaana akka jeela ture. wallahi rabbi alaafisuu fi ani beektaa Laali maaliifin Abu Samraddiin akkas jeesee dabari ta beekamtii tana yoo rabbiin nama kana waa beekumsa amantii qofaa miti safuus nama eeggachuu beeku nama qaqqabuu danda'u nama obsa qabu ta'e malee zabana kana namoonni tokko tokko osoo deeman kasila amantii beekuus amantii irraa bahee kasila amantiin beeknee faagaa bahee folowara baay'ifachaa lakkuma deemuun lakkuma dhageetii horachaa deemuun akkuma numaa namoota isa jala jiru kana namoota isa dhageeffatu kana hundarra waa beeku wannummaan inni jee qoffiin taatu itti tahaa deemti. Kasilaa beekumsa qabus kasilaa diin barate jedhaniis ulamaayu isaa olillee sheeka isaa olillee dagachuun dhufa anuma qofaa jira sanuu hoogganaa waan jiru akkatti deema dhugaa yoo dubbanne har'a ulamaayin gurguddoon biyya keessaa qabnu bar tiktook irra folowara hedduu qabna jedhanii yookaan ammoo miidiyaa irratti dhageettii qabna jedhanii gabbaanii ajandaa yoo uuman hin garree warra dhugaa isaan warra diin isaanii yoo kan laalle osoo isaan nutti himne akhlaaquma isaaniirraa gochuma isaaniirraa kheyrii isaan dalaganirraa wahuma gorsa bareedaa dubbatanirraa barumsa gaarii argatuu jira. Dhugaa yoo jenne namni amantiidhaa nama nama akka qulqulluutti ilaalu tokko hawaasni waan humni tokko tuqillee halaalatti irraa mul'atu kan akhlaaqa isaallee irraa namni waa baratu yoommoo namni kanaa gad deebi'ee amala naman baratinii amala nama sodaa rabbii hin qabne yookaan ammoo amala nama safuma hawaasa kana keessa jiruutu hin qabne tokko ta'e xiqqoo maqaa namoota amantii tana keessatti hin jirrelleedhaaf amantii tanaa fi maqaa biraa buusaa deema amma ulamaa'ii teenya gurguddoo rabbi urmii haadheera